Baga guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoos nagaan geessanii. Shimallis Abdiisaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Ilmi namaa akka bifaa fi fakkeenya Waaqaatti uumame. Ulfinaa fi simboo qabeessas ture. Waaqayyo dhala namaa ofii isaatti aansee uumuu qofa osoo hin taane, uumamoota biroo hundaas akka kunuunsuu fi bulchuu fi aangoo fi ergama seeraa fi sirna waliin kennee fi nagaattis akka jiraatuuf kan isa eebbise ta'uu macaafa qulqulluutu dhugaa ba'a. Aangoo fi ergama guddaa waliin uumamuu isaa cinattis ilmi namaa kan kabajaa fi ulfina qabu dhagahee wal hubatuu fi mari'atees walii galu ta'uu isaatu uumamoota biroo irraa adda isa taasisa. Daabiloos faallaan hojii gaarii fi ilma namaa garuu kabajaa fi jaalala ergama addaa waliin ilmi namaa uumaa isaa biraa gonfatetti inaafuun ol ka'iinsa irra jiru irraa gadi isa buusuu fi shire. Ilmi namaas shirichaan toosifamee daandii sirmaleessummaa hordofuun ol ka'iinsa haaraa dabalachuu fi kufaatii hamaa keessummeesse. Kanaanis walitti dhufeenya uumaa isaa waliin qabu dhaabee gabrummaa mootummaa daabiloos jala galuun jaannabaa fi kaadhimamee jooraaf jawwaraa ta'ee imala jireenyaa gadadoon guute jiraachuu itti fufe. Waaqayyoos ilma namaa fakkaattii isaan uummate kufaatii araaraa hin qabne kufee akka hafuu waan hin barbaannee fi harka araaraa diriirsee balbala jannataas banee ilma namaa bade barbaacha ta'ee mul'achuun birmadummaa deebi'ee hin baanne gonfachiisuu fi murteesse. Murtee kanaafis amanamee sagaleen raajii abdii hordoftoota amantaa kiristaanaa baroota baay'eef ergamaa ture erga dhugoomee har'a waggoonni 2017 lakkaa'amaniiru. Dhalachuun gooftaa Yesuus mallattoo dhiifamaa araaraa fi kakuu diigamee ture kan haaromse ce'umsa dukkanaa irraa gara ifa bara baraatti imala gara jaannabaa irraa gara jaannataa edeniitti geessuu fi kan balbala baneedha. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa kan biyya keessaaf ala jirtan hundi baga guyyaa seena qabeessa ulfinaa fi kabajaan guute guyyaa yaadannoo dhalachuu Yesuus Kiristoos kan bara 2017 nagaan geessan baga waliin geenye jechuun barbaada. Dhalachuun isaa daabiloosiin abdii kan kutachiise birmadummaa ilmoo namaa deebisee kan labsee fi mallattoo kakuu haaraa uumuu fi uumama walitti araarse ta'us macaafni qulqulluun dhugaa baheera. Daandiin jaalalaa obsaan danda'uu fi tokkummaa deebisanii ijaaruun guutame kun aarsaa guddaan kan argame ta'us araaraa fi dhiifamaan kan goolabamedha. Duudhaa guddaan kun hordoftoota amantaa kiristaanaa birattis ta'e jireenya ilmoo namaa keessatti kabajaa fi ulfina guddaa kan qabudha. Kana malees guyyichi Oromoota biratti ayyaana dachaa bifa aadaatiin qilleen kan taphatamudha. Aadaan tapha qillee dorgommii miira namaa hawwatu, jaalala ijaaree tokkummaa jabeessu, jibba fageessee hawaasummaa tiksuudha. Kanaaf guyyichi xinnaa fi guddaa biratti kabajaa fi ulfina qaba. Duudhaa gaarii kana gonfannee fi biyya amantaa garaa garaa jaalala tokkummaa fi araarri keessatti barsiifamu taane maaliif marartoo wal waraansaa keessaa ba'uu dadhabne? Maaliif kabaja ilma namaaf malu gonfachuu hanqanne? Imala nagaa waaressuu lagannee maaliif waraana filanne? Gaaffiiwwan akka sabaattis ta'e akka biyyaatti hundi keenya itti yaaduu fi deebii kennuu qabnudha. Duudhaa Waaqayyoo ilma namaa badeettiin barbaades ulfina dhiisanii gadi bu'uu, araara labsanii dallaa jibbiinsaa diiguu, riqicha jaalalaa ijaaranii gara iddoo nagaa fi boqonnaatti wal ceesisuun isa hamaa gaariin mo'uu akka ta'e qabatamaan baranneerra. Jireenya dhugaa kana jiraannee gadoo fi gadadoo lagannee dhiifamaa fi araara gochaan agarsiisuu qabna. Kanaafis uummanni fi mootummaan keenya nageenya waaressuu fi araara walii galaa mirkaneessuu fi harka araaraa diriirsinee balbala nagaas bannee fageenya barbaadamu caalaa deemnee jirra. Kanaanis naannoo keenyatti ejjennoo wal waraansaa irraa gara nageenya waaraatti biyya ceesisuuf eegalleen milkaa'inoonni akka sabaatti gonfachaa jirru daandii milkaa'inaa irraa akka jirruu fi ragaa guddaadha. Dhugaan hunda keenya walii galchuu uummanni keenya waraanni nu ga'eera araaramaa jechuu isaati. Kanaafis ulfoo isaa qabatee wal waraansaa hooddatee harka bal'isee akka seeraa fi sirna isaatti kadhoo taasisaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii uummata isaa eeyyantaa guutuun fudhatee qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo gaaffii nagaa simatan wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuun boqonnaa araaraan saaqamuu danda'eera. Qilleensi nagaas bubbisuu eegaleera. Qondaaltonnii fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo qawwee gadi qabanii gaaffii araaraa simatan isaan dhugumaan goota yeroo hundaati. Gaafa diinni jibbiinsa Oromoo fi sabootaan machaa'e keessaa fi alaan ilkaan nutti qaruu roorroo uummataa ofirraa deebisuu fi tokkummaa jabeessuu fi araaraan uummatatti makamuu caalaa aantummaa fi quuqama mul'isuu kan ga'u hin jiru. Akka sabaattis ta'e akka biyyaatti nagaa waaraa diimokiraasii ijaaruu fi diinagdee fufiinsa qabu milkeessuutu nurraa barbaachisa. Kanaafis aarsaa barbaadamu hundaa kaffallee
fageenya barbaadamu hundaa imallee nagaan akka waaruuf ni hojjenna. Waaqayyo uumaan waaqaaf lafaa abbaan nageenyaa araaraa fi jaalalaan guutes nu gargaara. Madda galaana wal waraansaa gossinee shirtootaa fi shiree isaanii qolannee imala keenya gara ol ka'iinsaatti taasifnu ni milkeessina. Warri har'a akkuma ergamaa kufee sana deebi'anii ka'uu dadhabuu isaanii fi abdii kutanii gabaa siyaasni isaanii keessatti rakase deebisanii ho'isuu fi ajandaa du'e waliin boo'aa oolanii boo'aa bulan argaa jirra. Galmi isaanii ati kufii annan deemaa, ati du'ii annan mo'a, aarsaa ati kaffaltuu nan galma gahaa kan jedhu fedhii dhuunfaan kan machaa'e ta'uu uummanni keenya hubateera. Ammas mootummaa fi uummanni keenya laphee nagaaf of kennee araara filatee waraanas ooddatee harka diriirsee balbala banee dhiifamaan simachuu itti fufa. Akka duudhaa fi safuu keenyaattis ta'ee barsiisaa amantaa kiristaanaa fi kanneen birootti gadoo fi gadadoon qaanii wal waraansii badii araarri mo'aadha. Kanaaf boqonnaa araaraa saaqame qilleensa nagaa bubbisu eegalee waliin dhaabbannee nagaan hundaaf akkuma ta'e hundis nagaaf akka dhaabbannu waamicha koon dhiyeessa. Kabajamtoota uummattootaa naannoo keenya akkuma wal waraansa keessaa ba'uu fi halkaniif guyyaa hojjechaa jirru maraamartoo hiyyummaa keessaa ba'uufis dagannaa tokko malee carraa naannoon keenya qabu hundaa duguugnee fayyadamuun imala jalqabne ciccinee milkeessuu fi hojjechuu qabna. Hojii misooma jalqabneen milkaa'ina goonfachaa jirra. Waqtii bonaa keessa qamadii oomishuu jalqabneen bakka hundaatti bal'isuu fi hojiin hojjetame milkaa'aadha. Hojii roga hundaan eegalle cimsinee itti fufuun garaagartummaa irraa gara oomishtummaatti ni ceena. Kanaaf naannoo keenyatti karooraan hoogganamnee yeroo hunduu qulqullina baay'inaa fi ariitiin oomishuu kan oomishni irraas qusannee ofiif biyya keenya jijjiiruu ta'uu qaba. Buna kanas coba bishaanii fi jallisii jiru fayyadamnee oomishuu cimsinee itti fufna. Bakka hundaatti xaa'oo fi sanyii filatamaa ni dhiyeessina. Ifaajii uummanni keenya taasisu hundaa ni milkeessina. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi duudhaa fi barsiisaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa dhaalleen dhiifama waliif gochuu, kan kufe kaasuu, kan beela'e nyaachisuu, jaalala qajeelummaa qabu walii keenyatti agarsiisuun ambaasaaddara nagaa taatanii hojjechuu akka qabdan dhaamaa. Guyyichi kan nagaa, gammachuu fi milkaa'inaa hunda keenyaaf akka ta'uun hawwa. Oromiyaan ijaarraa, Itoophiyaan utubnaa, gaanfa Afrikaan tasgabbeessinaa, Waaqayyos nu gargaara. Shimallis Abdiisaa, Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Muddee 2017 Finfinnee.